Ashamaa harka fuunee hordoftoota fi kabajamtoota mul'ataa fi akkam jirtanii nagaa keessanii nagaa kootii galata waaqayyoo isinillee baga nagaa taatanii baga isaa kana singaate sin jedha ammallee viidiyoo haarawaa walitti deemnee jirra warri mana kana subscribe hin godhi subscribe like gochuu hin dagatinaa isiniin jedha har'a mul'atanis maal qabattee dhufte hojjettanii tanaan durallee viidiyoo tokko dalagee jira hurjii irratti jechuudha. Hurjiin akkuma beekamu duniyaa dhiisuu deddeebitee ammas obboleessa abbaa manaa obboleessa mootii eessuma abbaa manaa abdii jechuudha fuutee manatti galfattee madaabaraatti xaxxee akkuma agartaa jirtan kana yookiin immoo shaashii gurraacha fuulatti xaxxee manatti galfattee dhiira garafaa jirti manatti jechuudha. Kun akkuma agartan madaabaraa faatti gadi kaawwasti waan adda addaa irratti raawwatti jechuudha. Inna urjii amma maaltu mudate hojjettanii akkuma beektan duniyaan jechuudha. Hurjii ishiin mucaa kana manatti qabattee shamarran mucaa hoogganaa isaanii jechuudha. Hoogganaa tokko gootee jechuudha. Ganee bakka kana dhaqanii jechuudha. Bultii namaa diigaa bulaa jiranii namaa diigaa jedhee duniyaan abbaa manaa ofii qabattee ijoolletti kennu. Eessuma abbaa manaa ishii jechuudha. Innaa hoogganaan isaanii micciirri maqanii jedhama. Rabbuusa micciiree hurjii jedhanii gochuudhaaf jechuudha. Nama siilii hojjetu yoomuu galma hin ga'u. Xonqaayidha jechuudha kuni duniyaatti deebisanii jechuudha dhugaa dubbachuudhaaf jechuudha. Bakka ijoollee shamarranii tanallee jechuudha isaan akkana godhaa jira kana hojjedhaati ilmoo namaa qabaa fida dhiira qabaate itti roorrisa akkas godhaa jedhaniini jiraatu kuni dhugaa dubbachuudhaaf kan nama garraamuunis micayyoo shamarran jechuudha beeku dhugaa dubbachuudhaaf qoma dhaatanii jechuudha. Innaa mucaa qabanii akkanatti madaabaraadha shaashiraan ukkaamsaa jiranii. Kana godhanii immoo hurjii fi abdiin jechuudha. Eessuma abbaa manaa duniyaa jechuudha. Baasanii gara mana ofiitti deebisanii jiranii amma urjiidha micayyoodha harka duniyaa harkatti deebi'anii jiranii jechuudha. Dhugaa dubbachuudhaaf maaliif namni gisee takka dogongore lama dogongore sadi dogongoruun maalidha? Urjiin tuni gisee lammaffaadhaaf itti deebite duniyaatti jechuudha. Amma mana duniyaatti deebite mana duniyaatti qixaaxamaa jirti jechuudha. Aadattee fi akirri ishii harka duniyaatti deebitee jirti jechuudha. Kuni jechuun maaliif isaanii namatu nu duuba jira. Nama nu erge qabnaa jedhanii namni jalaa erga isaan ergu sunillee jalaa qabamee waarrannaan kan siiliidhaan ergu sun jechuudha. Nam tokko baasin hin godhu siiliin kun sinin hojjetadhani seexana itti hojjisiisanii seexana saniin deemanii seexanni sun immoo maaliif namni karaa qulqulluudha yoo deeme homtuu nama hin danda'u siilii oduu akka barbaadan namatti godhan waaqayyoo fi qabatanii deeman taananii wanni tokko siilii dhiisii waan barbaada yoo namatti godhanii homtuu nama hin danda'u jechuudha. Garuu warri siilii hojjisiifanne ebeluu kana akkana goona ebeluu kana kuffisna ebeluu kana jireenya isaa jeenna ebeluun kun akkam nu ol ta'ee bula namni jedhee waan hin taane namarratti yaadu kun immoo eessumaa jechuudha. Eessumaa hin ga'u jechuudha. Karumatti hafa jechuudha. Kanaaf tun amma hurjiin tuni dhugaa dubbachuudhaaf duniyaa jireenya ishee diiguudhaaf jireenya ishee bittinneessuudhaaf digimtii hojjisiifattee jechuudha. Nama hedduun nu duuba jira. Hoogganaa tokko qabdan tokkotu jira. Katamaa kana guutuu keessa numatu jira. Nama hedduun nu duuba jira jette jechuudha. Akkasuma corqaasuma maqaan isaatillee namaan galu dhugaa rabbi jechuudha. Mucaa amma abdiin qabe kuni jechuudha. Innis ani kana raawwadhaa hin jenne malee ijoollee hedduun of duubaa qaba. Ijoollee baay'een katamaa kana keessa bittinneessee hojjechaa jiranii hojii akkanaa kanarratti jireenya kanaan jiraachaa jirra. Isaanii bakka xonqaayii hojjetanii jechuudha. Xorqoranii jireenya namaa diiganii daa'ima namaa hatanii gazzabarraa nyaatanii akkasitti jiraatanii jechuudha. Amma shamarran tunis akka urjiin tun dubbatutti shamara hedduutti ishii duuba jira jechuudha. Amma takkas as baastee jirti takkas immoo hin jirti caaltu moo maal jedhaniin takka maqaa dhooftee jirti ishiin. Shamarran hedduun nu duuba jira dhiira hedduun nu duuba jira. Hoogganaa tokko qabdan tokkotu jira jettee aadachaa turte. Hoogganaa sanis mana hidhaa jalaa seenee jira.
Amma ishiinis murteen ishii manuma hidhaasanii dhugaa dubbachuudhaaf warra akkana hojjetu kana baay'ee tokko jechuudha. Baay'ee nama gaddisiisanis garuu dhugaa isaan jireenya jijjiiranna jedhanii biyyaa ba'anii xonqaa'ummaa yoo hojjeta sheeka jalatti harka galfatanii jechuudha. Sheeknutti isaan ajaju sun sheeka akkamiitiin jedhe dhugaa dubbachuudhaaf jechuudha. Inni humtuu maqaa rabbii qabachaa jechuudha. Maqaa rabbiiti sheeka ofii jechuun kan hin beeku dhugaa. Sheeka jechuun guddaa jechuudha. Maaliif sheen akka qallaalitti yaamamu jechuudha. yaa rabbii Abbaa amantaati waan ta'eef jechuudha. Sheeka hoo jennan akka keenyatitti qeesii hoo jenne qeesii ta'eefi mootii jechuudha. Qeesii kan jennu qeesii guddaa qeesii abbaa amantaa jechuudha. Isatu yaamama waan ta'eef jechuudha. Innaan kun namtichi qeesuun inna maqaa akkanaa kana ofirra godhe digimti hojjatee jireenya namaa baxaabbatu. Okkee jireenya namaa harka baxaabatuudhaan jireenyi isaanii kana ta'e erga kanaan jiraatanii maqaa akkanaa kana baataniiti mootii kan ittiin daldalatan jechuudha. Daldalaan kan deeman jechuudha. Tuniiwwan ijoolleen immoo jechuudha. Dhugaa rabbi baay'ee na gubadhana jechuudha. Keessattuu shamarran tun jechuudha. Ijoolleen dhiiraatis isaan garafamanillee irraa bareeda. Ijoollee shamarranii tun immoo kan isaanitti harka naqattee jechuudha. Isaan wajjiniin siilii kana hojjattu na aarse dhugaa rabbi jechuudha. Urjiin tun turmaa dhagisee meeqa barbareetti dhulan barbaree ijatti diban waatti gadi lakkifamti. Murtee ishii immoo kan waliin laallu ta'a waan ishiin itti baatu jechuudha. Dhugaa dubbachuudhaaf. Amma si'a lamaaf mana duniyaatti deebitee jirti. Si'a lammataa kanarratti immoo waan ishiin tarkaaffii ishiin duniyaan irratti fudhattu walumaan laalla jechuudha. Amma asitti mucaa jetti shaashii maranii teechisan jechuudha. Obboleessa Abdii abbaa manaa duniyaa eessuma jechuudha. Ijatti carqii maranii harka arabaa wajjiniin jechuudha. Arabatti harka naqatanii jechuudha. Arabni gazaba yoo argite irraa naftu waan ta'eef araba wajjin qabsiisan jechuudha. Mucaa qabsiisanii akka itti taphachaa jiran jechuudha. Dhugaa baay'ee nama azaazana baay'ee garaa nama nyaata jechuudha. Viidiyoo kana